Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Jimaata am jalqaba. Qophiitan keessatti namni 2 oliitti loltoota Eertiraatiin Tigraayitti jeefamee jedhan hospitaalli Landmark dandeettii obbo Jawaarfaa qaallitiitti yaaluun hin qabnu jedha. Malimaan abbootiin seeraa sadiin kun rakkoo jiru hubatanii dhimmichi na dhiyeessisaa dhugama murtiin kun raawwatamuu hin danda'u jedhanii waan itti amananii fi gara abbootii seeraa shanii kan murtii kana jijjiiruuf illee aangoo qaban. Mammaansaa Faaruu Looniif duriirraa barreessa Huseen Baannaa taasisaniif dhiyeessin. Asoosaati yaddii jedhinatti galee harooressaan bobbaafadhe haroo waaqaa obaafadhe ganama galgala deemi boolloo halaalaa seeni ganama galgala yaadde boolloo halaalaa lakka'e moonaa kiyya gorbiiddii moonaa kee boombiin xii akkas abaasota akkasiisanii abaara jechuudha. Oduu biraalee harka qabaa an asli galgalooti dhiyaadha. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan baatee sadaas dabree guyyaa lama keessatti loltoota Eertiraa nam 200 olii naannoo Tigraay Aksuumitti jeeftee jedha gabaasii Amnesty International. Ajjeechaan jumlaa akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 1920 barkuma 2013 raawwate kuniin yakka waraanaatii fi yakka namooma irratti raawwate ta'uu akka danda'u gabaasichi ibsa. Amnesty Internationalitti qorata Afrikaa baaka ta'e Fiseehaa Teklaa argannoo gabaas kanaa BBC'f ibsa. የኢትዮጵያ አቆጣጠር በህዳር 19 ማለት ነው ከተማዋ ላይ ተኩስ akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 19 magaalattii keessa dhukaasatu ture loltoonni TPLF lakkoofsaan muraasa ta'an loltoota Eertiraa tulluu Maayikoohoo jedhamturra buufatanii turan irratti dhukaasa banan sana booda yeroo murtaa'eef erga wal waraanaa turaniin booda loltoonni Eertiraa taankii osoo nafiin humna dabalatanii namoota karaa irratti argan akkasumas manarra deemuun keessaahu dhiirota umuriin isaanii ganna 15-16 ol ta'e mara ajjeesaa akka turan gannoon keenya ka himu ajjeechaan kun egaa halkan sana akkasumas guyyaa itti aanu itti fufee ture namoonni ajjeefaman akka awwaalaman hin ayyamamne ture reef isaanii karaadhuma irratti gatamee ture guyyoota lamaaf ka ture kan awwaalaman gaafa guyyaa 21 kabaja ayyaana Aksuum Tsiyoon irratti ture guyyaa sana akka awwaalaman kan hayyamameef namoota ajjeefaman 200 ol maqaa isaanii arganneerra kana jechuun garuu ka ajjeefaman kana qofa jechuu miti namoonni osoo eenyummaan isaanii hin beekamin awwaalaman hedduutu jira. Egaa ajjeechaa qofa osoo hin taane uummata magaalattii irratti saamichi hamaan raawwateera. Uummata qofa osoo hin taane dhaabbilee gurguddaa akka Guunaa Trading, hospitaalotaa fi hoteelota akkasumas dhaabbileen daldalaa keessaa'uu kan warqee daldalan hedduun saamamaniiru. Midhaanii fi daakuun nyaataaf oolu osoo nafiin akka saamame argannoon keenya kan mul'isu. Amnesty International gabaas qalbii miidiyaalee addunyaa hedduu hawwat kan qopheessuuf namoota 41 wanta raawwate lan argan dubbisuu akkasumas suura saatalaayitiitiin xiinxaluu himu bofiisahan. 41 kaazaa ka Aksuum yamatu namoota 41 dubbisne hundi achuma Aksuum ka turanidha. Namoonni 23 Aksuum irraa ka'anii gara Sudaan kan baqatan yoo ta'an waan ta'e keessaa kan qooda qabanidha. Wayita lolaa kan achi turan reeffa walitti qabuu irratti ka hirmaatan saamichi yoo raawwatu kan achi turan meeshaa waraanaa gurguddaan Aksuum irratti reebichi hamaan yoo raawwatu kaachi turanidha. Kanatti dabalataan ammoo namoota 18-19 ka ta'an erga bilbilli Aksuum keessatti deebi'ee booda ka dubbisne achuma Aksuum ka jiraatan jiraatota magaalattii manguddoota namoota miidhamanii fi kanneen maatiin jalaa ajjeefaman dubbifne namoonni dubbifne kunneen maqaa namoota ajjeefamanii nuuf kennanii mirkaneeffannee jirra. Dabalataan suuraalee saatalaayitiin kaafaman fayyadamuun haleellaa magaalattii keessa turee fi miidhaa dhaqqabsiise hubachuu dandeenye jirra. Bakkeewwan namoonni itti awwaalaman keessaahuu Bataskaana Arbaatuunsisaa Qidduus Mikaa'eliif Abuna Aragaay jedhaman guyyaa sana bakki awwaalchaa haaraan mul'achuu mirkaneeffachuu dandeenyeerra. Ajjeecha kan raawwachuun Amnesty International loltoota Eertiraa himatti. Hirmaannaa loltoota Itoophiyaaf kan TPLF wanti agarsiisu hin argamne jedhan. የኢትዮጵያ አቆጣጠር በ10 ህዳር ላይ ነው ከለኮፍሳ ኢትዮጵያatti sadaasa 10 Aksuum irratti haleellaan qilleensaa kan ture galgala sana loltoonni Itoophiyaa fi Eertiraa walumaan magaalattii akka to'atan odeeffannoo qabna guyyaa itti aanu meeshaan waraanaa gurguddaan achiin darbaa ture yeroo sanas ajjeechaan raawwatamee akka ture gabaasni keenya ni agarsiisa guyyoota sana booda turan garuu waraanni Itoophiyaa haga guyyaa gaafa 30tti magaalattii keessatti mul'anne magaalaan Aksuum guutummaan guutuutti to'annoo loltoota Eertiraa jala turte dhaabbilee mootummaa muraasa bira loltoonni Itoophiyaa lakkoofsaan xiqqoo ta'an akka turan dhageenyeerra magaalattii bulchaa fi nageenya to'achaa akka ture garuu guutummaatti waraana Eertiraa akka ture jiraattoonni. Hospitaalli Landmark dandeettii obbo Jawaarfaa qaallitiitti yaaluun hin qabnu jedhee abukaatoo isaaniif barreesse.
Dheengaddaa mana murtii olaanaa federaalaa Kisaan Ogeeyyii hospitaalichaatiin qalitiitti yaalaman murteesse. Eegi murteen tun dabarte maaltu jijjiirame abukaatoo isaanii keessa tokko ta'an obbo Muhammed Jimmaa gaafadhe. Kana ajaja isaa fuunee hospitaala Laandimaark geessine hospitaala Laandimaark haala waliigalaa ogeeyyii kanaan dura obbo Jawaar Fayyaa yaalaa jiran ogeeyyii fayyaa kanaan dura isaan yaalaa jiran faanas maratee haala fayyaa isaa toosaan waan jiru eegalaalee booda akkasumas haalli isaa yaallayoo jenne maaltu nu barbaachisaa waan jedhu kaasanii laalanii kanammoo danda'amaa waan jedhu laalanii turanii akka laalanitti waan waliigalaa haakimni kan ibsu ta'ee ogummaa isaallee qabu haakimni kan ibsu ta'ee akka waliigalaa akka hubannetti almost hospitaala haarawa mana sirreessaa qaallitti ijaaruudhaan qixa haala ta'uun baay'ee ulfaata akka ta'ee fi kan hin danda'amne ta'uu isaa jala muranii nu beeksisanii barreeffamaallee nu kennanii jiran. Kanarraa kaanee nuti murtiin kun duraa kan hin raawwatamne akka ta'e jecha murtiin kun raawwatamuu akka hin dandeenye duraa nu galeera fakkeenyaa durumaayyuu oduu hospitaalli Laandimaarkii dhibeelleeti mirga isaatti akkasumas akkuma jenne kana fedha qabaateellee haala humna isaatii ol ta'uun murtiin kun murtii mirga yaala argachuu isaanii guutumaan guututti kan dhorgee fi mirga yaala argachuu irra darbee mirga lubbuun jiraachuu isaanii gaaffii keessa kan galche waan ta'eef murtiin kenname kun murtii mirga lubbuun jiraachuu isaanii dhiibu ta'uu duraayyuu waan hubannee fi kaleessa irraa kaafnee nuti akkuma irraa kaafnee gargalcha fudhannee komii kana qopheessaa turre kaleessa irraa kaafnee mana murtii waliigalaa addacha ijibbaasaatti iyyannoo kenna xiyyeeffannee jira. Manni murtii waliigalaa addacha ijibbaasaa kaleessa sa'aatii booda iyyannoo kenna fuudhee haadha ganamatti nu beellamee haadha ganama abukaatoon dhandhee falmii kenna geggeessinee jira. Bu'uura falmii saniitiin addachi ijibbaasaa jechaan addacha lama qaba. Addachi inni dura abbootii seeraa sadiitu laala. Abbootii seeraa sadii biratti adda dhiyaannee jirra. Abbootiin seeraa sadiin kun rakkoo jiru hubatanii dhimmichi ni dhiyeessisaa dhugama murtiin kun raawwatamuu hin danda'u jedhanii waan itti amananii fi gara abbootii seeraa shanii kan murtii kana jijjiiruuf illee aangoo qaban yookiin cimsuuf illee aangoo qabanitti ol dabarseeti dhiyeessa jechuudhaan abbaa alangaa deebii isaa barreeffamaan qabatee akka dhiyaatu jedhamee gaafa 22 ji'a jahaffaa bara 2013 sa'aatii 8 beellamameera jechaa amma dhimmichi. Isaanii yaala argachaa hin jiranii jechuu? Isaan yaala argachaa hin jiran. Yaala kanaan dura dhufanii ilaalanii waa waliigalaa doktoroonni duraan turan sun dhufanii ilaalanii sun deebi'uun ala yaallee amma isaan barbaachisu yaala ciisanii yaalamu. Daktarooti dhuunfaa akka Dr. Ilillii Faatii kan isaan duraan yaalaa turanii tajaajila isaanii dhiisanii jiran moo itti fufanii jiran? Itti fufanii jiranii garuu yaaluu hin danda'an kaaba kan meeshaan hin jirre amma isaanis wanti yaalan hin jiru jechuudha. Ilumaan laalanii deebi'ani? Akka duwwaa dhatteetiin dhiibbaa dhiigaa yookiin dhaaba isaanii kan nama jalfachuu dandeessu. Kanaan ala waan garaa isaanii keessatti dhibee isaan godhatan waan silaa hundi eksiree maal barbaachisu kanniin argataa waan hin jirree fi sadarkaa yaala isaanii ammoo kan amma alaaltee yookiin waa gosuufi miti amma. Namni achi dhufanii yaalan nama fayyaa qabu dhuftee rakkoo xixiqqoo waan akka bowwoo maal kanneen yaalta malee sadarkaan fayyaa isaanii amma irra jiru sadarkaa ciisanii yaalamuuti. Fakkeenya amma ganam kan Hamza Booranaa guddoo dhukkubsatee jedhanii yaaloo maatu argate? Dhugaadha amma reeffa biraafee dhufaa jiraniin qofatu akka malee qabeera Hamza haala amma irra jiraniin haala qaamni isaanii irra jiru. Anam fakkeen anam yoo nagaafatte amma laafannee kun qarsaatti waa turre laafannee sitti waa turre. Amma sadarkaa isaan irra jiran maal akka ta'e haalli fayyaa isaanii haala lubbuun jiraachuu isaanii maal akka ta'e amma yoo haakimni fayyaa hime malee nuti gasirratti himuu dandeenyu amma lubbuun jiran moo hin jiran waan jiru qofa dhaqnee ilaallee waan bira baanu ilaala. Namni kun sibiila lubbuun gaafa rabbi baasu keessaa baasee lubbuun keessaa baanee jiranii garuu waan isaan jettee jaallaltu miti dhugaa sanittuu deemee Hamzaa ufaan qabee jira isaan irraallee deemee adda bahee inni Baqqalee fi Jawaar waliin deemee Hamzaan ammoo addatti bahee addatti afatee ciisee jira. Si cinqaasi malee waan dhattee ilaaltee haasoftee waliin maal jettuu miti haalli isaan keessa jiran baay'ee addessaadha. Obbo Jawaar faan eegila ganna nyaataa eegalan bultii 30 guutan. Dhaggeeffatootaan amma oduu gaggabaaboo jalqabaan pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden waan naannoo Tigraay muddatirraatti pireezidantii keenya Uhuruu Kenyaata waliin mari'achuu isaa White House beeksise. Rakkoo deeggarsa namoomaa maatii fi mirga namoomaa cabirraatti mari'achuu wajiirri isaanii ibsa baaseen beeksise. Itoophiyaan alaatti walitti dhufeen Keenyaa fi Ameerikaa cimsuu akka barbaachisu dubbachuu ibsan. Dubartooti dhibbaan lakkaa'aman mana barumsaa kaaba Naayijeeriyaa keessa butamuu hin oolanii jedhan barsiisaa mana barumsichaa hadhiis ganam kanaatiin booda dubartoota 300 butanii jedhan butiisii barattoota Naayijeeriyaa keessatti hammaachaa jira. Mormitooti mootummaa takkumaatamaan lakkaa'aman magaalaa guddaa Naayijeeriyaa Aljiyaas keessatti hiriira deemsisaa jiran kun deebii hiriira jimaataa akka kooronaavaayirasiin ejjachiise hiriirri akkanaa bara 2019 pireezidaantii Abdulaziz aangoorra kaase.
Kitaabii Afool Oromoo mata duree Malkaa Og Afaan Oromoo jedhu dilbaata dabree as Naayiroobiitti eebbifama. Beekaa Toomaa barreessaa kitaabichaa Huseen Baanataa dubbis. Barsiisa Huseen waa'ee mata duree kitaabichaaf qabiyyee isaa akkanaan eegala. Mata dureen isaa Malkaa Og Afaan Oromoo jedha. Og Afaan Oromoo jechuun afoola jechuudha. Wantoota ogummaa afaanitiin daddarbaa uummata keenyarraa as gahan jechuudha. Malkaan yaa beekamaadha. Wanta baay'ee tokko kan of keessatti qabate jechuu barbaadeeti jechuun afoola Oromoo hedduu of keessatti qabachuu isaarra kan ka'e maqaa kana kenneefi. Qabiyyeen isaa irra caalatti afoola. Afoola keessatti immoo taphoota bifa gaafiif deebiitiin ijoolleen taphatan jechuudha. Akkasumas hibboo of keessaa qaba. Hibboon sun immoo wanti xiqqoo adda isa taasisu adeemsa taphaa seerota taphaa hunda isaa eegee jechuudha. Akkama uummanni keenya ganama ijoollee isaa ittiin shaakalchiisan jechuudha. Bifuma sana achirra kaa'uudhaaf yaaleera. Akkasumas seekoo fi oduu durii illee of keessaa qaba. Akkasumas takkee maali kan jedhu jechuudha. Ijoolleen karaa salphaa ta'een lakkoofsaa fi wantoota naannoo isaanii jiran akkamitti akka isaan barachuu danda'an kan gargaaru jechuudha. Gara dhumaa irratti immoo uruursa daa'immanii yookaan immoo faaruun daa'imman ittiin faarsan kan aadaa jechuudha. Isaan kanneen illee akkasumas weelluu jaalalaa of keessatti hammata jechuudha gabaabinatti. Waa'ee hibboo haasofnu adeemsa isaa akka itti wal gaafatan akka itti deebisan akka itti waa sokatan wal duraa duubaan kaastee asirratti barreessitee osoo naa ibsite. Hibboon tokko yeroo gaafatamu akkuma beekamu bifa gaafiif deebiitiin gaafatamaa nama tokkoof lamatu walitti bifata. Dursa hibboo jedhee eegeetii bifatee booda hibbifataan sun akkamitti akka inni gaafiif deebii hibboo sanaa soqachuu danda'u haalli ittiin godhamuun illee jira. Yoo deebii beekellee immoo afaan afoolaatiin mootaan gale jedhama. Yoo immoo deebii sana wallaale immoo gaafataadhaaf lafa kennaa yookaan magaalaa kennaa achi booda immoo abaarsa jedhama. Akka seera hibbootitti abaarsi sunniin tartiibaan walaloo sanaan qindaa'ee akkasitti abaarama jechuudha. Fakkeenyaaf asoosaa jedheeraan achirratti asoosaatii yaddii jedhinatti galee harooressaan bobbaafadhe haroo waaqaa obaafadhe ganama galgala deemi boolloo halaalaa seeni ganama galgala yaadde boolloo halaalaa akka moonaa kiyya gorbiiddii moonaa kee boombiin xii akkas abaasota akkasiisanii abaara jechuudha. Kan akka abaaramne yoo barbaade immoo dursee dammaansi qabeenan abaariin jedheeti kadhatuu danda'a jechuudha. Asirratti waa arge gara deebiitti dhiyaachuudhaa fi muka mukaan buusee biyyee biyyeen buusee dhagaa dhagaan buusee ka jedhu jira. Infiigaa indhiigaa alba'aa galda'aa. Sirna soqannaa jedhama. Fakkeenyaaf amma hibboo tokko hibbifattee wanti anni namichi sun deebiin inni soqachaa jiru sun yoo itti kalaa'e immoo akka inni naannaa biraa deemee hin fagaane. Fakkeenyaaf hibboon sun fakkeenyaaf aabbaan lukkoo maratee ciisa hoo jenne fakkeenyaaf amma boqqolloo ta'e yookaan immoo isheeta boqqolloo ta'e qamadiin buusee garbuun buusee xeefiin buusee xeefittuu maaliif gosa midhaanii waan ta'eef akka inni achi keessaan baane akka gara dhagaa biyyee maalitti akka inni ceene jechuudha. Akkuma kaasni duraanii waan baay'eedha ka qabu kitaabni kee boqonnaa 5 jechamoota miliquu ka jedhu waa'ee isaa mee haasofnu maal jechuudha jechamoota miliquu jechuun mee fakkeenya faa kaafteetoo xiqqoona irraa ibsite. Hayyee bareeda amma jechamoota miliquun kun amma baay'inaan illee hin beekamu amma keessaa dhaloonni ammaa kun jechoota safuu waan Oromoon kallattiidhaan jechuun barbaanne irraa miliqsanii jedhan wantoota akkanaa kanneen amma baratamaan dhufne waan ta'eef isaan kanneen akkuma yoo jechuun namni fuuldura bifa qorannootiin illee waa hojjechuu barbaade yoo jiraate ka'umsa ta'aaf jedheeti yaadeeti waan gabaabdu akka achirra kaa'e inni sun fakkeenyaaf amma Oromoon safuu qaba wanta jechoota ijoollee yookaan immoo dhiirri dubartiidhaan hangafni quxisuudhaan wantoota jechuun safuu wanta ta'e wantoota garaagaraatu jira isaan kan ammoo kallattiidhaan jechuu irraa miliqsanii kan itti fayyadamantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma manni gubate hin jedhu Oromoon akka aadaa Oromootitti bishaantu jala yaa'a mana ebaluutti gubate hin jedhamu mana ebaluutti bishaan jala yaa'ee jedhama. Akkasumas fakkeenyaaf nama garaan yookaan immoo teessisa taate bishaantu jala yaa'ee jedhu malee hin albaasaa yookiin akkas godha jedhanii jechoota safuu sanniin hin fayyadaman jechuudha. Jechoota hin barbaachisne jechuudha. Jechoota hin barbaachisne akkamitti akka jalaa miliqnee ergaa sana dabarfannu achirratti caqasuuf yaala jechuudha. Fuulduraan Afool Oromoo irratti hojiilee biroo hojjechuu yaada qabu Huseen Baanataa kitaaba isaa Itoophiyaaf biyyoota biroo dubbistootaaf ga'uuf haal mijeessaa akka jiru hime. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenya galgala kanaa ganumaa torbaan guutuu nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgala kanaa firfa keessee dhadhaa wayaa balleessa. Hiikan isa isaan biraatti maanii koomenti keessan nu beeksisa. Oduu ta'ennaa dabalataan websaayit keen BBC Afaan Oromoo irraa hordofaa sagantaa kan qophees Beekaa Toomaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyeessan Asri Galgalooti. Yoo waaqi jedhe torbaan dhuuf sa'aatii akkana walitti deebina nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.